Jawaaritti namuu ture kana qilintoo biyyi si nyaachisanii raatti goote barumsa jiimiidha itti ispoortii goote hin dhaynu. Sanuu square feet akka yoo seeroo mul'ata Yohaannis keessa jiru square feet waan xiqqoo takka bar sandis barattoota Yesuusuun geessu Oromoon tuna isaatti dhayti Oromoon mileenni kun iddoo xiqqoo takka bar. Jarana waan nama kofalchiisaati wallahi nama kofalchiistan. Hoba jannata keessa jiru ibsuu danda'an gonkumu. Hoba jannata keessa jiru waan ibidda keessa jiru akkaataa ibiddi itti nama gubu waan takka irraa ibsuu danda'an. Quraana fi hadiisni garuu ajaa'ibatti ibsan. Akkas amma wangeeluma keessa nuti eenyutu daraja qaba. Qixaaxni ilmi namaa biyya lafaarra jiru kuni digrii keessattis tokkoo miti takka jedhe. Beekumsa keessa tokkoo miti. Humna keessa tokkoo miti. Jaarmee qaamaa keessa tokkoo miti. Qabeenya keessa tokkoo miti. Maatii qabaachuu keessa tokkoo miti. Biyya lafaa kan namni gaarii tokko qabeenya kannatee eenyu kannatee ifaa jedhe adda godhaafi. Hundi nabiyyoota nabi Muhammadii fi sahaboota isaatiif warra itti aanuu fi jarri kun hundinuu barattoota Yesuus hundi darajaa takka jechuudha akkam yaadda jirana biyya lafaa kanarrattu PhD fi doktoraa fi profeesara hundinuu mindaan takkaa miti. Ay akkam yaada namni lafa qotatu fi namni masaraa keessa dalagu wal qixa. Okay qixaaxa ilma namaa kanarrattis kan nama ajjeesees kan waasaa waan cubbuun maqaa fi darajaa wal dhabdi. Kana hunda mee akkamisen eenyu qixaataman qixaaxa akkam qixaataman. Akkami qixaataman maanni kan azaaba isaanii akka takka irraa quban qabu wangeelli takka irraa quban qabu jireenya barabaraa jedhee addaa facaasee hafuur foon hin qabanii waa takka waliin arganii lafee moo hafuur akkamitti ta'an na dhibe jedhana maal gootan kanachi koottaa jedhan duba gara jireenya maali jireenya san gara dhumaati hidhaa mana hidhaati ilmoo teetan argine abbaa kee hidda dhaloota keetii warra si dura dabreen argine waliin hin haasofne aboo jannata keenya keessa bara maal bajaadee قرتي ودت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين قرتي أبوانا تخيس جرمو لا حول ولا قوة من لبن لا لجين قرتي نهي وجنة قرتي هندو ما بوه ماتي سا قرآن نتمعون وقلتن وهي جنة أم يا ربي نعجي سيتابر والله لازم نما وان قرآن ربي نسا قبيسن بينيتو قرتي ربي نكون نمو هنجالا هنبين مالي وان ربي سي قبيسن عذاب الرانن بيه وفي خان الرانن بيه والله الرب درجاتي ديمو فدا يا رب نفرد جرابر نتوجي نتزلي نوفي وان غرتي ربين کو پیسے من داسي ولنتي مدال في فالا ور چوب مي في غرتي اجيتي ñaar yaani ke ñoraf nu yor ta commenti tane male kanaf rabbin kunnamu du anjalan nebar male ya rabbi nafradu jetti ba dirte dunya ra ya rabbi kiya tuta warra sin dabre duro kesa na dabal jade borkanata koni duwa isa barbada asira gartee umrii akkuma warra Yihuudaa fi Nasaaraa jiraachuu fadhaa subhanallah saniif hojii gaggaarii haa dalagannu jannanni gartee rabbi subhanahu wa ta'ala waan rabbiin qopheesse lubbuun tun falyanzuril insaanu jedha rabbiin lubbuun tun haalaaltu gartee waan boruuf gartee wartee guyyaa boruutiif waan isii dura isii qophaa'e laallatu jira mee eenyu qophaa'u jira bar mana barumsaa tokko eeguu deemtu pooyintii digrii jechuun giraajuweet godhuuf waan sirraa barbaadanii jira bar GP1 ati waan sayyoo hin guunne giraajuweet hin gootu jannata seenuuf walaagaa sayyoo hin guunne seentu bar namni Ahmadii fi Muhammadee jannata seenu jedhana sheekatee jedhana abadan arreedaas godhatanii imaamata godhatanii hijaaba godhatee fi miti maqaan gartee gabra eenyu abbabee ta'eef maarree ta'eef miti hojiidha bar hojiidha jedhana hojiidha akka hojii akka nabi Muhammadee jedhe Yesuus Kiristoos akka itti si barsiise yeroo isaa yoo jiraatte bara isa hordoftee karaa Museetiin yoo bara Musee ummata nabi Musaa san yoo taane silaa jiraanne yeroo san anaa fi Sa'adii silaa jiraanne yeroo san ummatan Musaati jaamna nabiyyiin keenya eenyu gusi jedha Musaa jenna haa gartee yoo bara Isaa taates Isaa alayhi salaam Isaa keenya jenna kitaaba isaa san hordofna warri akkas jaarraa ummata nabi Ibraahimis Musaa Zakariyaa wa Iliyaas hunda isaanii gartee rabbiin wajaa gartee darajaa kanneef akkasii dabaran san hunda ummatuma san irraa rabbi qabata guyyaa qiyamati namuu tuuta nabiyyi isaati hojii deema nabiyyi isaa sirraa gaafata gaafa qabrii seena Muhammad Ibrahim kan inni gaafatu ummata Ibrahim Muhammad kitaabuma inni itti ergee fi seera shari'aa yeroo saniif irraa malee waa'ee quraana irraa namni isa gaafatu hin jiru bar hin gaafatu atiis gartee Ibrahim irraa eenyurraa itti amanuu qofa quraanni gartee kitaabni isaa kannamee qofa inni ergamaa dheetteetuma amanu imaana kee keessatti malee shari'aasa haraamii fi halaal keessatti namni irraa si gaafatu hin jiru maaliif isa hordofin namni si hin jedhu hin jiru bar kan irraa si gaafatan nabiicha kanaa fi quraana kana walii galee kana dubbiin akkasii osoo jaarraa san jiraanne gara san deemu malee nuuf hin taane subhanallah
rabbiin kitaaba hunda gartee isa gartee kitaaba kana booda hin jirre godhee nabiyyi khaataman nabiyyiina godhee xumuree bar hin jiru kana booda laa nabiyya ba'di jedhanii xumuranii bar siil gartee nabiyyi xumura kitaaba xumura ummata xumura kana booda summanni biraa hin dhufuuli ummata irra xiqqaa umrii isaa xiqqaadha ummata asiin dura bar waggaa 300 kumata akkafa warra jiraatu turanii bar ummata umrii akkaan dhadheera ummata jajjaba aadii fi samuud rabbiin gartee irama dhaatil imaad allatii lam yukhlaq mithluhaa fil bilaad ummata rabbiin gartee akkaan mataa jabaatus ummata gartee gaaruma kanarraa mana tolfatu gamoo mana bitadha finfinne jira gaaruma dhaqee mana jaaraa bar ummata jaba subhaanallah so ummata akkasi jabaadha ofiin jedhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dakkan dakkaa godhee dhabamse kaan qilleensaan kaan bishaaniin kaan injiraaniin kaan quma eenyu adda addaatiin rabbiin biimbeedhaan lafa tanarraa dhabamse dhiirameeka ana malee hin jiru kan jedhu harabbummaa himate kana biyyummaa himateef jabeenya himateef kaanis gartee lafa isaan kuttisiise akka qaaruunii fi fakasafnaa bihi wa bidaarii dhadda lafa tan isaan cittee bada irra deemtiin gartee ummata irratti bee qaaruuna gartee namni qulfii isaatu kolbaadhatu nama meeqaantame jedhana hadisatti yoo nu himan eenyu abbaa isaati qabeenya isaarraa kana isin jechuuf ustaaz Abu Muazi amma asirratti isinitti ga'ee jira wanni isin goota Tuftanii salaatanii asuma turtanii mee takka ummata kiristaanaa waan tokko isin gaafata isin maalumaa fi macaafa keenyarraa nutti lallabdanii quraana fi hadiisa qofarraa lallabdanii yoo jiruuf deebii xiqqoo kennaa fi salaata asuma turtanii. Subhaanallah bareedaadha maaliif jennaan waan ni gartee gara kitaaba rabbi subhaanahu wa ta'ala kitaaba gartee gari keessa kitaabni kun gahaadha waa hunda isa keessa maa faraxnaa fil kitaabi shay'in كتابة كان غرا غرتي إفادات وإنك لا تدور صراط المستقيم كتابة غرتي كتاب أنزلناه إليك ربي جان غرتي نور غرا خيبوفني ونبينا نور ككتابنا نور فلا ينبغي لنا أن نعيش في الظلمات دكنا كيس جرات شنو فنتاتو كانت غرتي نما يامو غرتي نبي محمد يام جنو تلين كنا يامنا غافا غرتي وري مسيحيوتا وري كريستانا كندفان غافا نتي قرآن رواية نبي يما ربي توكيتشما واي أدادا تويد جدّي نبيوتا كان غرتي كساساني عيسى وإبراهيم هند كتاب كسر ربي دبته فرسيون وفيف رفاني بر هنجر توانك كنا كجيبا قرآن كنا هنجرو كينيرا نوكرنا كينير جرني فهم نقطران والله يرو دورا كسيتين أن دبشة وقرآن ورا يدبر دبله وانجيلان سين وفيف رفاني نوتو قنيمتي ربين الله واقامتي وجرن هاي كونو هم باسنا بك واقعي يروندا قاموس غرتي يوخان غرتي يعني كتاب غرتي تو كتاب إسرائيل كم تعرف كل خنا كتاب القدوس كجا إسان غرتي واني ولي قد منين كنا غرتي خلق الله غرتي ربي نيومه الله جرا ورا غرتي هم بين فانا ربا هم بين ورا مرتد خيسان غافدا جري مرتد ما خيسانو رجا إسان الرتباسه كناف أشوف رتيفنا يشو إيسان مريم إرجما متي المواقعيوتي كنا يجران هنجن ربي في المقدسون إنتانه أكمل المقوتني في غرتي أوفيارا من الرأي المارجتني ربي نرى دريسا وندتشي في سامي كيسة جرتون دي مخيا غرتي guyyaa qiyamaadha deemanii hundi isaanii gartee gama kiyyatti garbootan qaboo ta'aniitu dhufan jedhe hundi isaanii gartee uumamni hundi kiyyaa hin qabu gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala ani tokko rabbi subhaanahu wa ta'ala kana fakkaatu hin jiru ani jabaa namatti akkana jennee gugarsiifne hin jaaniif wangeela isaanii keessa wanni seenuuf gartee waaqayyoon tokko miti sadii guna jedha aboo wanni akkas jaamtu hin jirtu nuuf waaqayyo tokko jira Phaawulosi jira Yesuus waaqayyo tokko jira Museen kun kana jedha kana fudhadha kanaan nu fide malee nuti kitaabni keenya shaaree kanatti gartee yaani kuni waan takka waan nu godhu hin jiru rabbiin raayillee nan gaafatu bu'aan irraa argadhulleen yoon isin magarsiisu taate malee kitaabni keenya ka scientifically saayinsii nu takka kitaaba kanan faalleessine saayintistoonni addunyaa takkaan faasifne waa'ee gartee qilleensaa warri qoratu waa'ee fayyaa namni qoratu warri waa'ee biyyee qoratu waa'ee gartee uumama namaa qoratu baayoloojii keemistirii wahuma gartee embriyoolojii wahuma gartee hunda warri qoratu qur'aanni waan dubbate tureetuma itti dhufee quraana zooroo quraana walii gala malee warri zooroo warra maarree jedhee bara maartichinu gartee fiqiris kama qabiris jedhee miti deemtee quraanumaan walii gala jedhee quraanan faalleessu summii nabi Muhammad goblaaticha takka irratti gartee dawaa jira tokko summii jira jedhan san arra dheengadda kun bara 2000 fi maal dheengadda amata 10 maal dura irra geen walii galee amata 20 jaamal dura deebi marajal bahareen yaltaqiyaan kharabbiin jooro kanas qoratanii isaanuma irra gee walii galee
humni ilmi namaa kun dhibba sadii gartee jooyintii lafeen kun hanqam takka qaama namaa keessa jiru rabbiin dubbatu nabi muhammadis humni gartee dhibbi sadii maareen tun ragaa namarra baatee jiru san qoratanii warri baayoloojii san hundi gartee akkasin ragaa baan laphee tana keessa dhiinni akka itti dhaawatu hunda foon wohuma hunda waan quraani jedhe warri beekumsa qabu dheerattus gabaabbattus irruma geen jechuu quraana faalleessan wangeela waa meeqa faalleessan saayinsiinuu waa meeqa faalleessan ilmoon akkami abbaa fakkaattii maaltu bene wangeelli akkami siimame mee isa abbaa isaa siima namni dubartii akkamitti taa akkami dhiirataa eetee haa waaqayyoo uume namni akkami uumama aadam biyyee irraa uume biyyee akkamirraa mee akkamitti uume biyyee irraa biyya akkam godhee bishaan itti naqatee biyyee akkami hayyee biyyee akkamirraa uume bishaan dhangala'aa okay bishaan dhiiraa eessatti argama bishaan dubartiidhaa eessa argama bishaan qunnamti saalaa garte intercourse sexy godhan sana qunnamti saalaa eessaa dhufa kan dhiiraa eessa bakka jiru lafee tamirra bakka jiru eessaa ba yakhruju min bayni sulbi wata bakka irra geehanii qoratanii lafee warri saayintisii doktoroonni hayyoonni qoratan mee eessaa ba jiran eessaa fidan bishaan isparmumaa jedhu kana mee namni bishaan irraa uume anaafeeti maal irraa uumamne warra of hin beeyne moo garte فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر قال بن جوهر هندا ميسير وانجيرا اي سارو انس بييرا انو مامي انس بييرا الموت يو بييرا ان الكن دولتانا في اره مناخيا بييرا دولتينه غباسنه مي مال راو مامي اكميتو مامي الكسن بشان دنگلاسن اكميتا غرتي واي لغو كان هندا مي وانجيل خسن كم جرا akkatti qulqulleeffatan mee qaama akkatti dhiqatan yoo mee bakkuma qaamatti dhiqatan huccuu akkamii kaayyatanii eessa dhiqatanii maalirraa tolfamee rabbiin biyya gartee hadiida kana rabbiin waan anzalna hadiida akkaataa waan irraa tol abboo yaa rabbii kiyya quraana moo wayyoo rabbiin kiyya subhaanahu wahum waan dabre waan keessa jiru waan dhufu waan akramaatiin arkin hunda atumaatu irraa walaba malee rabbiin waan miila lamaan deemuun uume jedhe kamsaa igriifaa jedha bar gartee kaan miila afurii خام ميلا سدي خام بطني عندي مكبوفا واميك ربين كبررو كرتي هوندا يسيرا كرتي ميلا لا جاشن براتنا كرتي سميتر خيستي اينيو تو كرتي كسك ابيدي ما غزي كو بلا كس غوتي ديمتن اينيو جرا سورة تبارك خيستي يا سلام اينيو جرا سميتنا الله لا جرا بر اتدبي اتي ميك اواني كبدي هل ترى من فطور ابدا وما تكك اوتك كبدي يجمتي تسدي مالي والله تاتي aduun tun akka eessarraa baatee eessa seentisi jedha wangeellime deemtee maal godhe aduun ji'a kana ji'a 12 inna iddata shuhur inda allahi 12 shahran fi kitaabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi rabbiin jedhu ji'otan rabbiin dubbatu kana akka itti adaditti lakkaawatan urjiin tun akkara isin deemtu hojii isiidha gartee urjoota kana hunda maqaa adda addaatiin siima quraanni jirana la hawla wala quwwata illa billah mallattoo qiyaamaa hunda siime ebbo سنيف الحمد لله رب العالمين أمة إسلام نقوله قالت ربي قلت ورمو إسلام خرب سنقوله إسن نما جتنين واق إسن إيران واق إسن موتي تكون واق إسن ملائكان واق إسن نبيوتان واق إسن ولي قال له ربي توكيت أوما كانك قرته وفي أنفسكم أفلا تبصرون سلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين أو نجتين سبحان الله bu'aa mee arrabaa tanaawo galata rabbii galcha hidhii tana bu'aa isii rabbi bilaashatti dubbatoo shafatayni tana akkana jedha namni fokkotaa mee muraafira mee namni mana akkana gadhee taa'u ni jira yoo sirraa muramtee baayoloojii meeshaa mana barumsaatti barsiisan fakkaata ilkee kanaaf bifa bareeddu haasawa qubeen namni dubbadhu kana arraba gargaa ka'e irra guddoo hojjettu gartee arrabaa fi isii kana kadha jechuun yoo hidhiin tun sirra jiran qumma takka abaacaa ittee dubbisuun abaacaa dubbachuu dandeessu با مالين جتا يه ما كم باقي تجت أكمل جتا وان عربة كنا في أسكيس جرو تابن سينا قبوم ما نتفان الداد سوي تكوني غرقنا باسيته إجاني بو بر أسين هندي ما غراتي هيكا جتشرا هيكو غراتي سجلي غراتي سجبو جرابر إديتي تيه سبحان الله نياتك تنيا نونوي مني بر garaa kana akkami qoodamanu himanii bar akka gartee jalaa fi gubbaatti qulqulleeffamuu himanii nabichi haadha mana akka itti fuun akka itti rafuun akka itti horonu himanii bar abbo jaalallu barsan akka itti jaalan waan jaartiidhaan jedhu yesuus maal aboo ka jedhe namti tokko Michael Hart jedhaniin warra gartee saayintistiidha kiristaanallee
ani gartee waan jedhe kitaaba barreessee ani gartee tokkoffaa namni niin filadhu jedhe nabi Muhammad jedhe booda subhanallah deema Michael Hart jedha deema laala yoo kijibanan jettan namni kun maal jedhe ani ammoo kiristaana sila Yesuus hin filadhu jedhe maaliif jedhanii dhageeffatha jennaan Yesuus fakkeenya takka namaan ta'u jedhe duula keessatti duuleen beeku namaan ta'u jedhe biyya bulcheen beeku jedhe haadha manaatis hin qabu jedhe baankii hogganu hin qabu jedhe nabi Muhammad kuni nama gartee hogganaa biyya gartee biyya Eeshiyaa kana addunyaa tana gartee bulchuu ture waraana qaba aangoo qaba kaayyoo qaba maatii qaba ilmaan akkatti guddisu misooma qabeenya akkatti naggadu ture gadi galtee jaartee akkatti bulchan beeka biyya takka lola biyya akkatti tiisan beeka miskiin hogganuu ture gartee mana hidhaa qaba eenyu qaba kanaan fakkeenya goradha malee goradhu jedhe Yesuus ana jedhe deema Michael Hart ilaala umaasii miti miskin penteen quba qabdi kana gartee kiristaanii wangeelaa quban qabdu Michael Hart quba qabdi Maatiyos quban qabdu Michael Hart kanaaf kan isin jedha alhamdulillah nuti Yesuus ni jaalanna ustaad ni jaalanna itti amanna Yesuus nama tokkeessu miti bar wallahi narrabsinu akka kaysani daangaatiin tarkaanfannu lubbuu teena wal jaalanna wallahi nabi Isa wallahi lazim fidaka abi wa ummi akum jannu Isa almajamil lo soo jiraate gartee gamna hindu fa Isaan hin ajjeefamne amma ilmooti ya namni akka ajjeesutti dhiisu ilma waaqayyooti jechaadha ilma waaqayyo tokkicha waaqayyoon jaalatee Yohaannis 13 lakkoofsa kanatti ilma isaa tokkicha jaalatee hanqa biyya lafaatiif kan nuti jedha ajjeesaa jedhee kanneefi jaalala jechuudha ajjeesaa jechuudha ilmu waaqayyo tokko ilmu waaqayyo ilmu tokkicha san qaba addunyaa tanarra tokkicha sanuni ajjeesanii boo taaziyaa teessan waaqayyo jala ajjeesan jala fannisan biyyan itti asalfattu yenna hin duune wama qataluu rabbiin nuun jedhe hin ajjeefamu shayxaaninu Yesuusin akka jedhe barsiisaa ni beeytani shayxaanni akka barsiisaa Yesuus ture ogeela keessatti barsiisaa shayxaan kakuumoo fa barsiisee baro Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irra dhaqime dubbise. Gaafa darbadhu jedheen. Darba dhugumaan jedheen gartee mee gaara kana darbadhu jedheen gartee waaqayyoon ergamoota isaatiin akka dhagaa kanatti hin buune si tiisa kan jedhu caafamee jira jedheen abboo kun ragaan isaa gartee katabamee jira bar ragaan isaa hin jira. Akkasiin meen laallaa takkee tana laallee gara isin biraa baqannaa rabbi rahmata isiniif haa godhu. La. Follow goda ijoollee maal raftanii koppiliin goda tap godaati. Follow goda ustaad Muazzin maa inni rakkoon keessan hawaasa keenya kana wallahi. Maaliif miileena tokko miti miileena kodan guunne Abu Muaz. Maali rakkoon keessan wallahi. Maaliif laftii waliin. Uummanni keessa jaloolan eessa dalagaa hawaasati. Uummanni jannataa kuma qabu. Awoo jannata waan jireenyaa lallabu jiru nuti waan akiraati. Jarana gartee karaa nabiyyootaati hojiin keenya nuti dhaabbanni keenya yoo barbaaddan hogganaan keenya nabi Muhammad dhaabbanni keenya islaama kan biraa wanni takka hin jirtu karaa sanitti siyaamu jirra dhaaba jijjiiramne baraa kamu gartee nuti duunus hin jijjiiramu nabi Muhammad deemus nabiyyoonni deeman islaamumaan hin jijjiiramu kanaaf boqonnaa sallaalime shayxaan akka jedhan Yesuus dubbisan dubbii eenyuti jedheetiin tokko barisaa tokko edda mataa dhokkobse deebisuu didee dubbisanis hin gaafadha dubbii ajaa'iba quraanni kun maal warra shayxaanaati jecha nabiyyiiti gartee erga jamaati kan akkana jedhanii miti akka wangeela mun waan dubbii shayxaanaati ragaa boqonnuma san dubbisna ustaadame Maatiyos maasan boqonnaa 5 lakkoofsa 6 lakki afuri boqonnaa 4 lakkoofsa 6 yaa ataan rukkube akhi ايوه اكاس mata dureen isaatu qoramuu Yesuus jedha ايوه اكاس waaqayyo isaaniitu qorame mee guutuma isaa dubbisuu maali hin dubbisna achumarraa kaasne akkan ergasii Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffameedha inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee beela'e waaqayyoon hin beela'u mee takka deemna dhaggeeffadhu ajaa'iba tafsiira sitti goona ibnu Kasiir fakkaatu mee laal hafuurri qulqulluun iddoo hamtuu nama geessa iddoo wasakaa akka jedhu ergasii Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf hafuura maaliin geeffameechi hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffameedha Allahu akbar hafuura qulqulluudhaan achi keessa jechuun seexaanti jabira qabe hayye hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaa jechuun iddoo wanta kan jire bosona akka jaalmarroo keessa jechuun wanta kan jire jechuun bosonaa bar
iddoo seexaanni jiraatu. Gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waahii itti bu'u. Gaara hiraa gaafa dhaqe maal godhe? Maaltu beekaa jedhanii afaan banan asitti loo seexaana wajjin hin turre Yesuus. Waan itti haasaa ture beekna. Nabi Muhammad seexaana wajjin turre. Seexaana wajjin turre Yesuus keessan. Ajaa'iba. Itti fufi ustaada. Takka dubbisna. Ayyee. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomanii booddee beela'e. Akkan eenyutu guyyaa 40 fi halkan 40 soome? Yesuusi. Dirqiin bar kun fanna maal waaqayyoonni soomana eenyuun soomana? Waan nyaatuun qabu eessatti waa nyaatare. Nyaanni jiru kanuma dirqi soomana jechuun bar alinsaa kun itti aangu salaam nyaatarra waa hagguu dhabde soomana aboorra soomanaatu maan oolee bar jedha bar namni waa takka dhuyne nyaanne jechuun afaan nan seene jechuun malee waan itti ajajamee soomani jedhanii je'amanii miti bar dirqama isaati namticha mana hidhaa jira seexaana bira jira eessa deemee nyaata bosona dhagaa keessa jira hay okay yommus inni isa qoru dhufee ambassaa dhufe gaafa mister tichi inni isa qoru dhufe akkana jechaa dhufe laalama qaramatta isaa hidhatee seexaanticha kaama akka barsiisan garee gisee seen qormaata namarraa barattoota good morning akkam bultan in deemina daraachuu salaam naachuu guyyaa namoo akkasii ol kaane gartee dhufe qaama namticha qaama waajjira seexaanaan dhaqee miti afura qulqulluu geesse nagaan siifate welcome anaa dhufu jedhanii bar anaa dhufu yesuusiin ayyee. Yommus inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomittiin jedhe. Yata abbaatu. Okay ilma waaqayyooti jettee akkasii jedhanis hin jedhe. Yes seexaanni kun ilma waaqayyooti jedhee Yesuus amana. Jinniin kun Nabii Muhammad itti amantee jedhan ilma waaqayyoo yoo taate jedheen. Okay ni fudhanna. Hayyee waaqayyo masa waaqayyoo kee abbaa keessa mee ajaji. Ilma waaqayyoo yoo taate kana nama jabaa yoo taate dhagaa kana waa meeqa ittiin jijjiireta jijjiire dhagaa kana hayyee biddeen ni beelaa guyyaa meeqa beeltiin afit ture ka ni harka irraa mul'atti Yesuus irraa aboo nyaanni hin jiru seexaanni ofii deemee waan fedhe nyaata ati dhaguma kana gartee ilma waaqayyoo yoo taate dhagaa kana daabboo biddeen injera daraq injera marqaa godhadhuuti shuu dinnicha maal godhadhuuti nyaadhu jedheen bar hayyee Yesuus maal jedheen duba. Yommus inni hayyee Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu. Namni jechuun gartee namni waa abboo waa namni beelaaf waan duu jedheen guyyaa dila kanaa hundumaa jira rabbumaan nama jiraachisaa jechuu bar malee waan biraati miti rabbiin nama jiraachisaa wayyuu miti isumaan nama jiraachisaa jedhee waa nyaataa miti yaa gurbaa yaa barsiisa hayyee. Itti fufi. Ajaa'iba. Seexaanni ammoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee fiittee guutuu mana qulqullummaa irraas dhaabbachiisee. Ameen. Fuudhee namticha kana nama fuudhee deemu jiran daawwannaa addunyaa irra deemu jiran waaqayyoo qabee seexan. Ani osoo rabbiin Allah hashalillah hin ta'u malee Allah seexanni kana deemee oliiga kun seexana waaqessa malee Allah waaqessu nama namni seexanni qabee deemuun akkamitti waaqessa qabee. Kuno amma gara gartee mandara qulqullaa'aatti gartee isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa masjida achi tarafara minaaraa achirra dhaabe gaal baasee amma fagoo sanirra aboo Yesuus bakka itti ol ba'uu hin dandeenye akkasii bar. Achirra dhaabbachiisee maal jedheen dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kana irraa gad of darbadhu. Darbi jedhee dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate. Weeka maanu kijidda bakka cufarra waaqayyo kana taja na wajjin jira waaqayyo na keessa jira na wajjin jira ta ilma aboo darbii nu garsiisa ilma waaqayyo taate amma fakkeenyaaf ne afaan oromoo barreessuu nin beekeetti dubbadhu mee yoo dandeesse yoo si jedhe yoo isin dubbanne hin beeytu jechuu bara. Inni ergamoota isaasiif in abbooma. Akkana jedhe laal maan barsiisu kakuu moofa barsiisu jira namtichi kun yoo de faarfannaa 90 takka 10 takka dhaqime faarfannaa 90 takka 10 takka dhaqi ilaali ustaada banime waan barsiisu jiru. Namtichi kun kijibu bar wangeela kakuu moofee beekaa bar Musee hojii ture. Faarfannaa 90 takka 10 takka karaa ati adeemtu hundumaatti akkasi eeganiif ergamoota isaasiif in abbooma. Ameen. Akkas. Kun waa namtichi keenya barsiisaa Yesuus ture laal. Yesuus noo kijibaan jenneen. Barsiisuu jira kuno sagalee waaqa bakki amma eenyutu gartee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kana irraa of gaddarbe kan dubbii kana kan dubbachaa jiru Yesuus immoo waaqayyoodha moo seexaana? Seexaanatu jechaan jira. Dubbiin kun wangeelli dubbii seexaana kan kuno sagalee waaqayyooti maaliif nuun jedharree? Ajaa'iba wallahi.
Eka Quraanni maarreetti nun jedhanii miti. Wangeelli isa gulqa seexanaati kan kun sagalee seexanaati. Hay. Ajaa'iba. Itti fufi barsiisu jira bar. Yesuusis abboom akkanatti qacaafata keessatti akkanatti jira. Innis akkasuma kootii godhee fi wangeela Yesuus dura beekaa bara Musee bara hunda jiraate Musee wayii du'eeree gaafa Yesuus du'e seexanini itti hime itti fufa. Eebbifamaa nama Waaqayyo. Isaan harka isaanii irratti siin baatuu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Eka bakka reefu kun caafame jechuun hin baatan jechuun waan takka hin caafama akkasi dhugatti dubbate seexanni hin kijibne boqonnaan tokko kijiba yoo jedhan baasuu qaban as keessa ayyee itti fufi ammas Yesuus Waaqayyo kee goofticha gar malee hin eeggatin. Waaqayyo isaati jechuudha kan Yesuus jechuudha. Akkasi kaa. Eka Waaqayyo kiyyaa gar malee hin eeggatin kan jedhu waan jiruuf an gara malee hin eeggadhu jechuun isaati. Akkas. Wallahi. Yesuus garuu maal jedheen Waaqayyo kee. Faatibaa sababa baadhaa gar malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Bakka tanatti ilaali Yesuus lubbuun abbaan hin eeyne amata hin eeyne jedhan du'uuf Yesuus hin beeku lubbuusaa jaalata maraataadha fayyaan qabu hin darbu maaliif darba lubbuu jaalata lubbuun takka dhalatti takka duuti. Abadan Rabbiin garteen qoratan sababaan waadhaa gartee dalagachuudha ba Rabbiin namati isaaf karaarran ciisan jedha konkolaataa jala see bushraan tokko. Akkana. Ilaa ustaas bakka kanatti wanni nuti xiinxaluu qabnu Yesuus garuu maal jedheen Waaqayyo kee goofticha. Gar malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe jechuun isaa ani Waaqayyoon akka maletti isa eeggadhu na dhiisi Waaqayyo kiyyaa akka maletti eeggadhu jechuu isaati Waaqayyoon qabachuu asitti. Akkasi kun wallahi itti caafata innis kakuu moofaa itti jira kunis kakuu moofaa wal barsiisu jiranii bar eenyu barataa eenyu barsaa. Kan qofaa miti kan barreeffame kanallee barreeffame. Akkana jedheen Yesuusis itti fimee nama. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee ammas mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiiseera Yesuus argeetu. Bakka tanaan jala dhagaa amma kunoo seexanni reefu manarra geesse manaa fi gaara kamtu irra dheeraa? Gaara irra dheeraa. Reefu manarra dhaabee addunyaa hunda arguu danda'u miti amma gartee immoo seexanni gartee wartee iddoo ol jedha tokko irratti ol baasee gaara irratti ol baasee mootummaan gartee biyya lafaa ulfinni isiitiis hundinuu itti Yesuus waan takka ijji Yesuus kan argitu beekaa duuba kana wayii jaalalama qabu bara asumaa qaba malee akkuma keenya addunyaa mootummaa biyya lafaa hunda addunyaa hunda itti garsiisee jiru aalama guutuu itti argise namtichi jaa'i waan namtichi nama jabaa waan takka argeen beeyni. Sila Waaqayyoon ta'e waa hunda arga. Daawwanna jira Yesuus nama keessa gartee guyyaa taphatti guyyaa 40 ture. Hayyee. Ulfina ganda sanii wanna lafaa kan itti argisiisee lafa dhooftee anaaf yoo sagadde jedheen. Shartiin kana kondiishinii sharxinoo. Jedheen. Akkasi eega arge Yesuus hijibuu hin danda'u ka arge waan deem hijibaa hin jenneen Yesuus. Hin jenneen arguu jira argisiise gaararra fiixee inni takkaa dhaquu hin dandeenye gartee gaara inni ol ba'uu hin dandeenye. Ani ol asirra baadhate moo keessa baadhatee ni dhibe Waaqayyo isaanii kan abbaa fi ilmaas wal keessa ni fuudhanii gaararra baasee addunyaa gartee yoo naaf sagadde jilbiifate kallacha kee kana lafanaa keesse mootummaa addunyaa ati argitu Israa'el qofaan ganda safara kana qofaa miti aalama ati argitu kana kun hunda ilaa Itoophiyaa garsiinsiya sittiin kana jedheen Oromiyaa tanallee ebboo wallahi laziib dabarsee. Yommus Yesuus immoo seexana nana argaa koo duraa turi. Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeeffattee sagadi. Akkana. Isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera. Jedheen. Eeka aboo jiraatti tufa. Dubbii ajaa'ibaa bakka kanatti jiru maa inni beeytanii? Waa dubbata. Yommus Yesuus immoo seexana nana argaa koo duraa turi Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeeffattee sagadi. Akkuma sagadi jedhee macaafni barsiise sanitti wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:39tti sagade Yesuus. Akkas. Sagadi isa duwwaafis hojjedhu hojjetaa Waaqayyooti jedha. Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyooti kan jedhu caafameera jedheen. Wallahi. Itti mujaajilu jira ma seexanchi waa daggata namtichini itti mujaajilu Yesuus barsiisu jira. Okay, Nabi Muhammad ragaa bakka kana Nabi Muhammad jinni da gartee lalabe jinni tutti amana jira. Seexana Yesuus seexana wangeela lalabu hin jiru. Akkana. Nama lalabu jira mo seexana lalabu jira Yesuus boqonnaa tana. Eka usada.
nabi muhammad jinnitti ergamaa jinniidha ono qurquluu hiya ilayya anna ustama nafaru min aljinni sura akkana jedhan yesus kristos uumama hundatti lallabaa deemaa jedhe kuno seyxaanati yesus lallabe isaan seyxaana maal lallabne wangeela heka akana ajaiba bara inni seyxaana barsiisa jinni dhiisati seyt waliin taa'ee kakuu moofa barsiisu jira kunis ni barsiisa walirraa barachuu jira nabi muhammad jinni taa'ee barsiifne bad rabbiitu itti himee gartee jamaa takkaa jira akkana dhugartee si dhaggeeffatan sirratti watuutata akkana quraana qiraanu inna samiina quraana najaba yahdi ila rusdi fa amanna bi jedhani akkana jedhee oduutan rabbi itti himu jira yesus kallattiin wangeela barsiisu jira waaboo waaqayyoof sagadi aboo waaqayyo qofaaf sagadi kan jedhu caafamee jira gartee isuma qofaaf jilbifadhu gartee ija koo duraa tare kana jechuu jiraan seyxaanis achi barsiisu jira asii wal barsiisu jira kallattiin barsiisu jira barattoota isaatiin kan inni barsiisu itti lallabu jiru seyxaana lallabu jira yesus kunigaa barsiisaa seyxaanaati mi yesus kuno barsiisaa seyxaanaati mo seyxaanaati miti amen adubani ga oh vente tanu baga wangeela baranne alhamdulillah so akasi silaalutti qabatani wallahi silaalutti qabatani macaafa keenya gaffina yoom gaffinne tadhumaa tanaa tanama kofal takkaa jira bar ustaad maal coftanu dura aya tammi mil aya sumuna fi sumuna waan hin qabu numa teguutime ayye saddeeti san dhiifama jarana haadha manaa jirtu afuura keessa galle afuura beentee hin qabdu nu bira jira waan hundinu ajaiba hayyee ergasii seexaanni isa dhiisee alaikum salaam warahmatullahi nu wajjina sagalee dhagiyoo barbaanne inni jalallitini ulbay ergasii seexaanni isa dhiise ergamoonni waaqayyos dhufanii isaaf hin ergamanii jedhu kuno lal isaaf ergamanii dhaggeeffadhu dubbii seyxaanni gartee aayan damiirri aayaa reefu sanitti deebi'aa beeke aayaa reefuti ergamoonni waaqayyo akkati siisa dhagatti hin buuneessi ergamoota siif erga jedheen san dubbi ergamoonni dhufanii gartee yesus hin dhufneefi uno ergamoonni biyya ka seyxaanni dubbate modara dubbate abuna fida jechuun malayoona bishaan fida akkana kuno dubbii seyxaana achumatti kuno dhugaa taate hadiisni ni meef in kijibnetti arte hayye ayina aboomamaniif beela saatan cufanii ajajamaniif jechu waan inni fadhuun dafee rabbiin isa dhaqqabee fi bar hin dhaqqabee hin tumsaniif ka rabbiin gartee nabiyyoota nabi muhammadiifu hin tumsame malaa'ikoota rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee wamaa rameete guyyaa yoom gartee malaa'ikoota meeqa rabbi tumseef hayye akkasitti dubbiin seexaana achitti dhumtee yohaannis mana hidhaatti dabarfamee kennamuu isaa dhaga'ee yesuus gara galiilaatti in sokkee jedha in sokkee in godaane naazireetiinis dhiisee gara kutaa biyya zebiloonii fi niftaalem dhaqee qifirnaahom mandara bishaan qarqaraa keessa seyxaani gaaruma sanitti yesuus achuma darbee biraa kute namtichi bari yesuus wallahi achuma darbee nama safara siin deemee makiina wara achuma darbee si biraa deemu kasaara wallahi kasaara alhamdulillah laka alhamdu masha Allah ustaz nu warsitani galani rabbi faatau Vente yo jiraatan kota. Salata isini wanna qofa video qofa cufadhaati ufirra salata nu jira hojii turrame. Tara hojii turrame waan hafu